Wal gammaa firga bilbilte yaaduma gabaabaadhumanii sii kennaa walitti ida'amuun kun akkaataan inni itti deemes natti hin tolle. Nuti ida'amuu kan jedhu iddoo biratoo hin ta'in dura Oromoo walitti ida'amuu qaba. Oromoo walitti ida'amuu jechuun gandarraa kaasee aanaan godinni tokkummaa Oromoo cimsuutu nurra jiraata. Lammaffaa walitti ida'amuu jennu immoo akkamiif akkaataa kamiin tokkummaaf garaagarummaan keenya adda bahuu danda'uutu irra jiraataa yaada jedhu kan tarkaanfachiisaa ture. Yoo sirriis ta'e yeroo isaa miti waan jedheetti amanuuf ijjennoodhuma kootiin kana ala of godheetaniin kanani jiru. Maaliif hin ta'u kanani jedhee tokkoffaa nuti hooggantoonni Oromoo sabni Oromoo nu amanee gaaffii gurguddaa Oromoon nu amanee nutti kenneerutu jira. Isinii deebisna jenneenus waadaa gallee fi gaaffii kana ummanni keenya kan nutti kenne OPDO kaleessaa maqaatti geeddarree ODP goone ODP'tti kan kenne gaaffii koo kana 1 2 3 jedhee lakkaa'ee naa deebisaa kan jedhe paartii akka biyyaatti amma hundaa'e kanaan etoon ta'een ODP'dhaani. Kanaaf gaaffii saba kanaa etoon nu hin deebisiin kana godhuun sirrii miti. Waadaa nyaachuu ta'a. Obbo Lammaa Magarsaa eessatti badee ture? Maaltu isa mudate? Haasawaa isaa guutuu maaliif dhoksanii turan kan jedhuu fi ergaan isaa guutuu nu bira geessee jirti. Hanga xumuraatti dhaggeeffadhaa. Laayikii fi sabskiraayib gochuun dagatina. Obbo Lammaa Magarsaa jijjiirama OPDO keessatti dhufee tureef nama gahee guddaa taphate ta'uun ni beekama. Erga wayyaanee kuffisaniis nama muummicha ministeeraa ta'uuf filatamanii turanii fi bakka aangoo Abiy Ahmed amma jiru kana Obbo Lammaa Magarsaa kaadhimamanii akka turaniif akkasumas aangoo kana dabarsanii akka laataniif ni yaadatama. Obbo Lammaa Magarsaa yaada Abiy dhiyeessaa fi ture keessumattuu olaantummaa sirna nafxanyaa akka hin fudhanne hime. Anis beekumsa guutuudhaan keessatti hirmaadhee qooda fudhee yaadi koo keessa jiraatee kooti jedhee koo jechuun faayidaan saba kana eegsisuu danda'amuu hin danda'u kan jedhu amantaa guutuu hanga irratti hin qabaannetti akkasumatti fudhachuun baay'ee na rakkisa waan ta'eef kanaan garaagarummaadhaan kanani dubbii kana hin fudhadhu jedhee bahee. Sirna nama tokkoon hoogganamu yookaan sirna mootii ta'uu isaa dubbate. Kanaanis walitti ida'amuu yookaan biltsiginnaa kan jedhu Obbo Lammaan akka hin jaallanne dubbate. Walitti ida'amuun kun akkaataan inni itti deemes natti hin tolle. Yaadni Abiy Itoophiyaa dullatti yookaan Itoophiyaa takkitti ijaaruu akka ta'e akkasumas gaaffiin Oromoo osoo hin deebiin waan kana dubbachuun yeroo isaa akka hin taanes ibsee jira. Walitti baquun paartii kanaa sirrii miti. Yoo sirriis ta'e yeroo isaa miti waan jedheetti amanuuf ijjennoodhuma kootiin kana ala of godheetaniin kanani jiru. Obbo Lammaan sababa ofiis keessa hin jirree fi hayyoonnis keessatti hin hirmaanneef jalqabumayyuu yaada Abiy kanaan wal mormaa akka ture dhuunfaadhaanis Abiy waan kana akka dhiisuuf Obbo Lammaan kadhachaa akka ture dubbate. Kana keessattis dubbiin kun nuufaa bulu nuufaa turu jedhee falmuu qofa otoo hin ta'in dhuunfaadhaanis kadhadheera nuufaa turu dubbiin kun hin nu miidha jedhee dhagahamniin ani qabu hanga kana miti. Kana keessatti dhagahama ergan dhabe bubbulee jira. Waan keessatti ati dhagahamaa fi fudhatama hin qabne sagaleen kee iddoo hin qabne sababa gahaa qabattee itoo jirtu wanta akkasii kana tarkaanfachiisuun fudhatanii deemuun barbaachisaas miti waan ta'eef kanaaf ammas amma naa galutti ittiin amanu hin taas jedhee yaadu kanaan garaagarummaadhaan kanan ba'e. Garuu namni akka isaan dhageenyee fi fudhatama akka isaan hin arganne shira xaxuu isaanii dubbatanii turan. Obbo Lammaa fi Dr. Abiy gidduutti erga wal dhabdeen uumame yeroo garaagaraatti Obbo Lammaa doorsisaa fi miidhaan garaagaraa gahaa tureera. Dr. Milkeessa Miidhagaas yeroo darbe turtii OMN waliin godhe irratti Obbo Lammaa Magarsaa barana hin ba'u jechuun dubbataa akka turan kaasee ture. Obbo Lammaa fi Dr. Abiy gidduutti erga wal dhabdeen uumame yeroo garaagaraatti Obbo Lammaa Magarsaa irratti yaaliin ajjechaa godhamee ture. Keessumattuu karaa eegdota isaa akka ajjeesaniif ergamni itti laatamee ture. Kunis muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed erga Lammaa Magarsaa hojiirraa geggeessee guyyoota 4 bulee booda nageenya keetiif si barbaachisa jechuun eegdota 4 ramadeefii ture. Eegdota Obbo Lammaa arfan keessaa nama 2f maallaqa guddaa kennuun Obbo Lammaa Magarsaa akka ajjeesuuf dirqamni itti laatamee ture illee jarri sun Obbo Lammaa Magarsaa osoo hin ajjeesin waan darbaniif jecha Dr. Abiy Ahmed eegdota Obbo Lammaa arfan sana lafarraa balleessee ture.
eegdonni obbo Lammaa Magarsaa ajjeesuu waan dhiisaniif jecha iccitiin muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed jalaa ba'uu waan dandeessuuf jecha muummichi ministeeraa masaraa mootummaarraa kallattiin ajaja kenne eegdonni isaa eegdota obbo Lammaa Magarsaa akka ajjeesan godheetii ture. Haa ta'u malee battaluma eegdonni obbo Lammaa Magarsaa ajjeefamanitti konkolaataan ambulaansii yerooma sanatti dhuftee reeffa isaanii fuutee akka deemtee fi eessa akka geessanillee beekameen turre. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed waan maraayyuu karoorfatee eegdota Lammaa erga ajjeeseen booda reeffi isaanii akka dhokatuu fi maatiin eegdota sanaallee akka hin beekne godheetii ture. Obbo Lammaa Magarsaa yeroo garaagaraatti doorsisaa fi sodaachifamaa akka turan akkasumas obbo Lammaa Magarsaa yaada Dr. Abiy dhiyeessaa fi ture keessumattuu olaantummaa sirna nafxanyaa akka hin fudhanne himeen booda muummichi ministeeraa Dr. Abiy obbo Lammaa Magarsaa kun miidiyaa gubbaatti akka hin darbinee fi akka hin dhaga'amne godhee ugguruun isaa ni yaadatama. Keessumattuu miidiyaa OBN yaada obbo Lammaa Magarsaa ugguree yaada hooggantoota bilisiginnaa kan biroo dabarsuun isaa ni yaadatama. Haa ta'uyyuu malee yeroo sanatti wanta eegdota obbo Lammaa Magarsaa irratti raawwatamee fi mana isaa bukkeetti godhame kana miidiyaan mootummaa biyya keessaatii fi gama kaanii gaazexaan biyya keessaallee waa'ee sanaa akka hin dubbanneef muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed hojii isaa dhoksaan raawwatee turuun isaa ni yaadatama. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed sabboontota Oromoo isa waliin masaraa mootummaa keessa jiran keessumattuu Dr. Lammaa Magarsaa, Dr. Milkeessaa Miidhagaa fi Aadde Xaayibaa Hasan akkasumas kanneen iccitii baasanii sabatti himanii fi yaada isaa morman marayyuu aangoo gubbaarraa kaasee ture. Garuu iccitiinsaa kun hundi dhokachuu hin dandeenye. Nafxanyoota waliin ta'uun obbo Lammaa Magarsaa yeroo garaagaraatti akka du'uuf yaaliin ajjeechaa garaagaraa irratti godhamaa turuun isaallee waan dhokataan turre. Keessumattuu eegdonni Lammaa sunneen obbo Lammaa Magarsaa ajjeesuu waan didaniif eegdota isa eegan yookaan Riippaabilikaan Gaardiitti erguun bakka obbo Lammaa Magarsaa jirutti eegdota isaa lafarraa balleessanii turan. Yeroo sanatti paartiin bilisiginnaa obbo Lammaa Magarsaa koree giddu galeessaa keessaa ari'etti ture. Dabalataanis obbo Lammaa Magarsaa Aadde Xaayibaa Hasanii fi Dr. Milkeessaa Miidhagaa yaada isaanii yeroo sirreeffatan paartii kanatti deebi'uu danda'u jechuun miidiyaa mootummaatiin himee akka turellee ni yaadatama. Haa ta'uyyuu malee obbo Lammaa Magarsaa Aadde Xaayibaa Hasanii fi Dr. Milkeessaa Miidhagaa hanga ammaatti paartii sana mormuu malee yaada isaanii takkaa hin deeggarre. Kunis aantummaa isaan saba isaaniif qaban irra caalaattiyyuu agarsiiseetti jira. Muummichi ministeeraas yeroo sanatti obbo Lammaa Magarsaa sodaatee akka paartii bilisiginnaa kanatti deebi'uuf jecha yaalii ajjeechaa irratti gochuu fi sodaachisuun yeroo sanatti Lammaa Magarsaa goyyoomsuuf tureera. Haa ta'uyyuu malee obbo Lammaa Magarsaa yaada isaa sanatti cichuun Abiy Ahmed sirna nafxanyummaa inni lafa qabsiisuuf ture sana sirriitti mormee dura dhaabbateetti ture. Obbo Lammaa Magarsaa aangoo muummicha ministeeraa ta'uu sana dabarsee yeroo kennee ture sanatti aayyichi Oromoo Jawaar Mohaammed jalqabumarrayyuu mormaa akka ture ni yaadatama. Obbo Lammaa Magarsaa aangoo isaa dabarsee kennuun kunis badii guddaa ture. Dabalataanis hayyoonni Oromoo fi hooggantoonni siyaasaa Oromoo hundi warreen wayyaanee kuffisuu keessatti gahee guddaa taphatan hundi obbo Lammaa Magarsaa dabalatee ergamtoota wayyaanee jechuun farrajamuun isaanis nama ajaa'ibsiisa. Haa ta'uyyuu malee hooggantoonnii fi hayyoonni Oromoo kunneen hundi si'a tokkoof yaada Dr. Abiy Ahmed mormuurraa deebi'anii hin beekani. Obbo Lammaa Magarsaas erga yaaliin ajjeechaa fi doorsisni garaagaraa irratti godhamee booda lubbuu isaaniif hedduu sodaachuun gara biyya alaa imalanii barumsa isaanii itti fufuun obbo Lammaa Magarsaa nama muummicha ministeeraaf kaadhimamee turetu Abiy Ahmediif dabarsee kennee dhumarratti hojiirraayyuu ari'ame. Kun ammeenyaa Abiy Ahmed salphumatti kan ibsuu fi amanuuf hedduu nama rakkisu ta'uun wal naman gaafachiisu. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa odeeffannoon koo guyyaa har'aa asuma irratti raawwata. Odeeffannoo biraan hanga walitti deebinutti nagaan naaf tura. Warreen chaanaalii afaaraa taatan sabskiraayib gochuu fi viidiyoo kana laayikii tuquu akka hin daganne galatooma.